Obboleettiin kiyya tokko viidiyoo kaleessa hojjedhee irratti ijoollee baay'eetu gaafii na gaafate amma yaa'u gizee tokkicha isinii deebisuu hin danda'u. Hunduma keessanuu adda addatti isiniif deebisa jechuudha. Na hordofaa hanga dhumaatti viidiyoo kana hunda keessanuu daawwadhaa. Warroonni hin beekne immoo irraa barattu jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko koomentii kaleessa gaafii na gaafattee turte. Viidiyoon kaleessa waa'ee tiketti ofii naan jetti madaamin koo maal gochuun qaba kan jetti irratti obboleettii keenya ibsee jalatti na gaafattanii ijoollee na gaafatan hundi keessanuu na hordofaa isiniif hin deebisaa jechuudha gaafii keessanii amma kan obboleettiin keenya tokko na gaafattee mee isiniif hin dubbisa jechuudha galatoome obboleettii koo mee naaf deebisii ani Saawudiin jira paaspoortiin koo qaata irraa dhumate ani ergan dhufee waggaa 2 fi ji'a 3 akkamittiin galuu danda'a meenaaf deebisii naan jetteerti obboleettii koo kun rakkoo hin qabu paaspoortiin kee illee hin dhumanne ganaadha paaspoortiin kan dhumatu kan duraanii baafattee dhufte waan ta'e haarawa baastee dhufneeyyuu kan duraanii baafatte doo haarawa ta'ee waggaa 10 iyyuu kun immoo waggaa 5 dhumata paaspoortii waggaa 5 haaromsiifamaa jechuudha hin dhumanne paaspoortiin kee ganaadha jechuudha walumaa galatti paaspoortiin kee hin dhumanne galuu hin dandeecha akka barbaadetti galuu dandeecha paaspoortiin kee hin dhumanne jechuudha garuu qaamaa kee qofa laalchisiifadhu qaamaan waggaa 2 hojjisiifama waan ta'eef biyya kana keessa soodii keessatti jechuudha kanaaf qaamaan kee kan waggaa isa hojjetan jira waggaa 2 kan hojjetan jira jechuudha inni yoo si yaalaa dhumate isaaf galuu hin dandeessu malee paaspoortiin kee ganaadha waggaa 5 dhumata waan ta'eef ganaadhaan dhumanne galuu hin dandeessa akka barbaadetti jechuudha inni biraa wannaa kee eeggachuu qofa jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa gootin qaba galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota koo warroonni mana kanaaf haarawaa taatan chaanaala kiyyaaf jechuudha subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a nu jajjabeessaa isin jedha warreen jajjabeessaa artan galatumaa ulfaadhaa onnee kiyya keessa jirtu warroon ijoollee na jajjabeessaa artan jechuudha hagana jedhee isin himuu hin danda'u itti aansuudhaan obboleettii keenya gaafii ishee isinii dubbiseetiin jira gaafii ishee yoo paaspoortiin erga dhuftee turgaa 2 erga ta'een boodatti ganaadha waggaa 5 qabda jechuudha paaspoortii haarawaa iyyuu miti kan duraan baafattee dhufte waan ta'eef jechuudha haarofti dhiyoo jijjiirrame waan ta'eef kanaafuu ganaadha paaspoortiin kee dhumanne garuu immoo iqaamaa kee laalchisaa jedheen gaafa galuu hedduu kana iqaamaa kiyya na laala addisiidhamoo addisii miti jijjiidhamaa fi jijjiidhee annaa kanaaf yoo addisii fi addisiin taane gaafa addisiin taane yoo iqaamaan kee gaafa irraa dhumate iddoo galchisaa itti xiyyaasa si qabuu danda'a waan ta'eef dirqama inni addisii ta'uu qaba asaaddafamuu qaba jechuudha garuu immoo paaspoortiin kee ganaadha paaspoortii keetiif wanni si yaaddachuu hin jiru paaspoortiin kee ganaadha akka baay'ee qabdaa ganaa waggaa 3 qabdaa jechuudha ishee innaa akkasisin jedha bareedduu koo waggaa 3 fi ji'a 7 qabda jechuudha walumaa galatti ganaadha paaspoortiin kee dhumanne jechuudha paaspoortiin kan asaaddafamu ni paaspoortiin duraanii waggaa 5 asaaddafama kan ammaa immoo waggaa 10 jechaa jiru haarawaa warri baafate jechuudha innaa akkasisin jedha bareedduu koo kanaaf ganaadha walumaa galatti galuu hin dandeessa kan amma isin jedhe kana waraqaa iqaamaa yookiin immoo waraqaa eenyummaa iqaamaa yookiin waraqaa eenyummaa jedhama. Iqaamaa sun waraqaa eenyummaati. Isa qofa yoo isa gaafadhu maatii ati bira jirtu akkasii isa addasiisa yoo galuu barbaadde inni kun addasiidha moo addasii miti iqaamaan kooyi jedhiin jidiida maa fi jidiida jedhiin jechuudha. Kanaaf isa qofa malee wanti biraa paaspoortiin kee addisiidha waggaa 2 erga fixxee galuu dandeecha rakkoo qabu kontiraata kee fixxeerta akka barbaadetti galuu dandeessa kan tikeetti si muran qarshii isaaniitiin malee qarshii keetiin miti akkasuma immoo yoo meeshaa kee yoo kiiloo akkuma isin jedhe kiiloo 53 tola pilaasii fe'a rakkoo qabu kan irraa hafe garuu ofii keetiitti kaffalatta yookiin taargoo godhatta yookiin immoo maatiin bira jirtullee yoo namni gaarii ta'e namaa kaffalasin jedheen jira inna isa kanaadha obboleettii koo kanaaf ati galuu hin dandeessa akka barbaadetti galuu dandeessa sin jedha kanaaf warri akkanaa ijoolleen akkanatti yookiin gaafii isinti ta'ee isin cannaqe waan akkasii qabaatan nu gaafadha maaliif wanna beenurraa informationii beenurraa ani isin biraan ga'uudhaaf qophiidha maaliif namni waanuma beeku walii qooda waan ta'eef atis hundumti keenya garaa haadha keenyaa keessatti hin baranne yookiin laalletuma namarraa dhageenyetuma waan hundumaa dhageenye jechuudha hanga danda'ame waan beenurraa walitti himuuni cubbuun qabu gaarummaadha jechuudha kanaaf akka wannaan paaspoortii keetii ganaadha galuu hin dandeessa garuu qaamaa kee immoo
ilaalchifadhu jaraa jechuudha. Ilaalchifadhu jarri akkasii hojjetaniif hin kaa'in gisee galuu geessee kan iddoo xiyyaaraatti si qabu waan ta'eef yoo qaaman kee irraa dhume si galchuu hin danda'anii jechuudha. Haga sirraa hutti hin illee jechuudha. Dirqama inni jechuudha. Si gaafatu kan yaasan bakka sanitti nama gaafatu jechuudha. Bakka xiyyaaraatti si gaafatu qaamaa kee fidi sin jedhu jechuudha. Qaaman kee irraa dhumne asaadafamne taanaan jiin isaa irraa dhume taanaan sin galchanii jechuudha. Kanaaf isa laalchuu qabda. Isaan iyyuu hin beeku yookaan akka duubatti si hambisa waan ta'eef dirqama hin hojjisiisu isaanillee isaan hojjisiisa jechuudha. Paaspoortillee yoo dhumatee iyyuu waggaa 5 bira jechee isaan matu hojjisiisa jechuudha. Akka ofii kiyyaa kontiraatan jira waan ta'eef warra kontiraatatan beeka. Ijoollee warra xalabaa jettan immoo warra xalabaa illee siniif hin hojjedha. Warri xalabaa jedha warri barraa jirtan immoo siniif hin hojjedha. Yoo tikeettiin immoo amma sa'aatii kanatti hangam akka ta'e ijoolleen murattee gaafadhee sinii ibsa. Ana fi kanaaf paaspoortii haga muramuun hin beeku waan ta'eef tikeettiin ijoollee ala jirtan barraa jirtan jechuudha isiniif hin gaafadha jechuudha. Garuu 1,500 ta'e 2,000 miti 1,500 ta'e 2,000 ta'e hin beeku. Dabalee natti fakkaate duraanii 1,000 fa'aayyuu muramaa amma yookaan 1,500 ta'e 2,000 ta'e hin beeku akka Saawudiitti. An akka Saawudiitti asitti an akka ijoolleen fakkeenyaaf Dubaayii fi keenya garaagaraa an akka Saawudiitti ijoollee Saawudii jirtaniif asinii maara kana jechuudha. Wanta kana jechuudha Saawudii jirtaniif asinii maara malee ijoollee Dubaayii kiiloo keessa isa meeqa ta'e hin beeku. Akkasuma immoo wannaa keessa illee hin beeku. Qaama keessa isa gama akka jiran akkamitti akka asaadafamu beeku jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen barraa jiranii fi ijoolleen xalabaa jiran garaagara jechuudha. Tokko mate jechuudha. Ijoolleen barraa hojjetaniif maaliif fi tikeettii murattee galta jechuudha. Barraa jiraattee tikeettii kee fi murattaa tikeettii kee akkasuma meeshaa keetti sufumaa murattee galte malee namni si muru jiru jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qabna. Ani kanan beeku irra caalaa warra xalabaa jirtan akka kooyi jechuudha. Kontiraata xalabaa jechuun kontiraata warra jirtan ijoollee haaraa dhuftanii isiniif galuu dandeenye na gaafachuu dandeessa wanta isiniin galle jechuudha. Ana fi kootti nan beeka. Gizee fakkeenyaaf amma kiiloo sa'aatii kanatti hin beeku malee sa'aatiin gale san isin ibseera kaleessa yeroo nan gale sanitti jechuudha. Yeroo nan gale san akkasitti garuu amma kan galle waan ta'eef gaafa hin gale immoo jechuudha. Ufafootti Waaqayyoo jedhe galuuf karoora qabachaa jira. Gaafa sirriitti waa hunda isaanii ibsaa taarguun akkam akka ta'u wanta arguus gochuu barbaada. Akkasuma immoo kiiloo hagamii akka fe'atanii galan waa hundumaayyuu isiniif ibsa gaafa galee jechuudha. Kanaaf obboleetti koosii deebi'e jedheetu yaada. Yoo siif galuu baate immoo na gaafadhu irra deebiisii hojjedhaa siin jedha. Kanaaf paaspoortiin ta'uu walumaa galatti hin dhumanne qaamaa kee qofa laalchisi. Qaamaa yookiin waraqaa eenyummaa kee qofa akka isaas ilaalchisan godhiti saniin booda galtee tikeettii hojii alamaan sadiin si muranii akka isaa si muranitti yoo kan deebuu barbaadu ta'e galtee deebuu hin dandeessa. Kee ganaadhaan malee hin dhumanne waggaa 2 fi 7 hin qabda jechuudha walumaa galatti ammaayyuu jechuudha. Kanaaf galuu hin dandeessa. Qaamaa qofa laalchifadhu. Qaamaan kee qaama gadhiraa hin beeku qaamaan nama qaamallee kan waggaa 5 haaromsuun jiraatu garuu waggaa 2 ta'e hin beeku akkasumatti fakkaate qaamani waggaanis kan haaromsu jira waggaa 2 kan haaromsu 500 haaromsu duraanii amma hin beeku jechuudha. Na akkasumas hin jedhaan maatii kootu haaromsiisa waan ta'eef fakkeenyaaf immoo kan paaspoortii haaromsiisa ana maatii kootu haaromsiisa waan ta'eef akka Saawudiitti birrii 600 fi humaamaa bakka gara 600 humaamaa fixee jechuudha. Paaspoortiin kan asaadafame. Na isa kana sin jedha hordoftoota koo. Sin jedha hanga viidiyoo biraatti wajjin deebitti viidiyoo makaraan turtii.